bitakti kana walii gaduufti yookaan immoo wanti sun kan baheef normaallu rakkoo hin qabu akkasitti waan ishii yaaddee dubbatte kan gootanii fakkeenya sirriitti nama ibsa. Nuti kiristaana turre jalqaba. Fakkeenya akka islaamatti wanti kun akka eebitti ilaalamaa dhugaadha inni eeyyamamu. Garuu ishee miti kan waan kana godhe kan gadhiise silaa kan duulamuu qabu namicha sanitti malee ishee miti. Namni tokko gaafa keessa walitti taasoo waa baay'ee wajjinaasaa firii wajjiniin ta'uu danda'a. Inni kun waan keessan ta'e malee wanta ifa ishiin goote miti. Jecha ishiin jette kanaan qofa walii gadi kan fiigame maaliif isatti hin duulame kashiitu duulamuuf tokkoffaa. Deebi'ee immoo mucayyoon tun odoo cal jettees hin dhiisan. Yoo isheen dubbattes hin dhiisan. Kanaafuu firiidamii kennaafi akka feettaa dubbattu mirga qabdi dubbachuudhaaf. Okay, waan fe'aa jettu maa miidiyaan kashiiti miti. Ta'ee miti wanti ta'e hin duuti. Maalis rabbii jala qaama namaa laaluu waa haaraa ta'e gaafa kiristaanonni kunuti duraaniyyuu jechuudha. Akkumatti deemaa turre gubbaa jalaani. Amma kana laaluu yoo qaama namaa laaluu waa haaraa sani ta'e Itoophiyaa keessatti qaama namaa laalaan oolchanii maaf biyya faranjiitti laalaan oolchanii akka waan addaa wayii akka waan du'a wayii yookaan waan hin jirre wayii godhametti uummanni keenya akka waan addaa wayii taasaa subhaanallah. Kanaaf it is normal kan jettee kanaaf sinin jechuu barbaaden. Ta'ee miti maal ta'a godhamu? Ta'ameera bakka. Hinduuti hayyaa dhuftee si fuulduratti aboochuu ayyituu faajjeestuu faasakkaltuu kana feetu jiraachuu ishee feetanii. Namni kun wallahi eenyuma caalti. Mucayyootaan wajjin barataa jirra. Quraana buuste waa hunda ilmi qomarraa ni qabdi. Garuu immoo sheexanii ni jirti. Ilmi namaa sheexanii jechuudha kan dogoggorsiise waan biraa keessa galchisiise. Ilsaa immoo namni tokko yoo ol jaalate yookaan immoo walitti dhiyeenya hammeenyaa san yoo qabaate qaama walitti agarsiisa wajjin haasaa firii wajjin taa namni tokko normaal kurmaan rakkoo qabu wajjin haasaa. Inni immoo baalageen jechuudha akkana godhe. Ishi boniye nama duu qabdi aduutu ishi duu ishi feetanii. Ishiin odoo duu ta'es qomarraa quraana qabdi wallahi. Islaamummaa fudhatte wallahi wanta singootan tokkollee hin jiru. Waa takka irraa hin irraste waa takka hin dabaltaniif. Meezoo takka yoo maallaqa kana guutaniif okay. Jireenya isaanii walitti qabdan isaan alatti yoo gochuu fi baatte waa takka irraa hin irristan. Sin caalti ammallee ishiin odoo duu ta'ellee sin caalti jiraatturree sin caalti. Okay? Kanaaf halkanii guyyaa akkana jettee maaf akkana jette ishiin akkana fakkaatti minaamin. Kanaaf oduu jireenya keessan jiraatanii jiru ishee yaaduu dhiistanii. Akkasisiniin jedhu. Kanaaf amma maaliif jedha ibsaa sagantaa isaan maaliif hammistan? Maaliif guyyaarraa jijjiirtan waan sin goota maal ta'e jiri maaliif jijjiirtanoo? Sagantaa gargaarsaa sammuu. Sagantaa gargaarsaa durumaayyuu mubaaraktu qabate. Asitti dhufee achii walitti qaamnee mubaarak waan kana miyyoo tana jecha hamaa kanaaf manuma isaatti dubbisiisee wanni kun wanni jaamee ajandaan achiin gara galee anis asiin dhufee rabshaa goonan mana kiyya kanatti walii gallee guyyaa aladaa mana keessatti mubaarak ni goonaan jeen. Mubaarak hogganamni tokko irratti dawalee mee godhi jeen okkee hayyaan godhuma jaa. Kun hoggan kaan irratti dawalee godhi mubaarak jeen hayaanan godhaa jaa. Ibsa waa tokko sinitti maisiis gaarabbii jechuudha. Ustaz Muhammad Bayaanii ana caala hin beektan natti fakkaatu. Wallahi isaan akka obboleeyyan kiyyaa tana wajjin barannaa isaa inni nu barsiisa. Ani boonee barattuu isaaniiti. Ergan Islaamummaa fadhe waggaa lama keessa irra caalan baay'inaan isaan beeku. Ustaanni kuni taa'eetuma ijoollee barsiisaa jira malee waa tokko gabii tokko hin qabu. Mana ijaarrataa jira namni kuni ammallee mana hin xumuranne. Ibsa da'e amzaayee koo dubbataan jira barra. Okay, yifa baay'ee jiddu baata akka dubbachuu barbaadu. Daqiiqa nan xumuradha. Namni kuni gargaarsa isa barbaachisa. Tokkoffaa ishiin dalagataa jirti maal kan jettan dubartiin takka gaafa daladdu warra ishiitiif daladdi hin beektu ijoolleen biyya Arabaa jirru warra mana ijaaramaa maaltu godhamaa obboleewwantu barsiifamaa isaanirra afee yoomki mana ijaarratte. Senegalee miti wanta irraa afee moo galtee nama kan wajjin jiraachuu qabachuu dhiisuu dandeesse. Inni gaafsaa dhiirri tokko gaafa ni kan nama godhatu dubartii tokko jiraachisuudhaaf. Inni kun amma inni taa'etu barsiisaa jira mucayyoon tokko zawu jettee itti galtee hayamaa jedhan jiraatamme.
warri isaanii kan jiran baadiyyaadha. Ishiin baadiyyaatti deebiti moo isatu akkiitti isa biratti galti. Mee jiruu isaanii akkam ta'a gali kan jettanii jinqitan. Yoo angaltu feetanii dhugaa isinitti hima. Namni kun mana ijaarrataa jira. Mana isaa hin xumuranne, mana isaa xumuratu birrii walitti qabaa kennaafi too mana san xumuratee mucayyoon hin galchi qophiidha. Dhugaan jiru kanuma. Isaan alatti akkana jettee akkas jedhee minaamin jechi namaa miti masqalii forfaayilii godhachuu jechi nama sammuu nama baafachiisa nama obsa qabu yoo ta'e malee miidiyaa kanarratti obsa jabina yoo ta'e malee uummanni miidiyaa kana mataa nama baafachiisa. Kanaaf jecha hin laalinaa namicha kana waa godha ol deebisaa manatti inshaalla manatti haa deebi'u. Engadda ustaadonni solitti qabanii akka inni waan akkana hin dubbanne kanaan booda godhe miidiyaa irratti akka inni dubbii hin goone godha waan ta'eef yoo dandeessan gargaara. Yoo hin dandeenye immoo kalas waanuma isaaniitu isin haasa'ina olittis qabatanii dubbii hin godhin halkanii guyyaa. Kalas jiruu isaanii akka jiraachaa jiraatan waan ta'eef. Kanumaan jechuu barbaada. Galatoon ulfaadhu kan naako. Gaafii nu gaafa hireen maantana. Haasawaa kana keessa uummataa fi isuma gargaarsaa san irratti dhimmamaa ta'u gargaara. Yoo gargaaruu baattan kalas mana keessa fiddanii waanuma isaanirraa hin haasa'ina. Gargaara akka Oromoo tokkotti inni kun hin barsiisa. Namni kun barsiisaadha yoo walitti qabdanii fi gargaartamaan rakkoo qabu. Namni kun miskiina duraan barataa turuu fi darasaa deebi'ee miskiinota ijoollee meeqa kan inni qaraasee qoraana xumursiisa. Hadiisa meeqa xumursiise yoo gargaartamaan rakkoo qaba. Akka afaan hin dubbatu miti namni kun miskiina waa tokko hin qabu kireeffateeti kan inni achi keessa taa'ee ijoollee barsiisaa ooluu immoo keessatti. Akka inni baay'ee dubbatu kanaa miti jireenyi. Yoo dandeessan gargaara. Ana akka obbolummaa isinitti himaa jira. Waa dhimmi isaanii kun akka miidiyaa irraa saamu kana miti. Wallaahi waa tokko hin qabu namni kun. Mana isaayyuu ijoolletu birrii walitti qabee fi mana ijaarrataa jira. Harargeetti jechuudha Harargeetti. Gargaara. Kanumaan jechuu barbaada. Irratti dhimmadhaa yaada keessan godhaa. Inni amma yeroo baay'ee dubbatu isa dhorka. Wallaahi dubbataa hin jiru hin qaanfate. Amma laal ati dubbiyyuu adda baafteef uummatuma kanaafuu sii galee. Uummanni nuti ishii achi geessinee waa'ee gargaarsa ishii kanaa karaa ishii irraa wanni godha. Amma yoo manni tokko jalqabamee bakka jiru taate fixamee fi feetuboonii eegnuti namni gargaaree mana san xumureef darasaadha namni kun wantiin dalagaa jira obboleeyyan kee dhaggeeffadha akka jibachi irraa waliin. Wallaahi darasaadha ofiifuu darasaa barsiisa. Nama diiniif qabe manaa miti dhaggeeffadha fooqillee yoo ijaarte ni jira kana sheekotii hedduuf godhaa jiranii darasaa hedduufis godhaa jiran rakkoota kan qabu. Garuu fidanii kallattiidhaan booniyyeetti galchaa dhimma booniyyeetti booniyyee yoo jireette jalaa deemti booniyyee maarree kana keessa meessan yoo manni kun haa xumuramuuf jedhan manni inni xumuramaaf akka karaa ifa ta'etti jechuudha. Akka ammatti dhufte kanatti uummataa ifa ta'e mana tokko kamama jalqabame jira ni xumurraaf ni xumurraaf haa warri biyyaatis onlaayinaatis guutuun godheeti as kanaas biraa godaan. Garuu deebisee uummata biratti kara biraatiin dhimma booniyyee galchuutiin fakkeessanii gargaarsa akkasiisantu uummata waliin dheelaan. Dubbii ati amma akkatti ifa La booniyyeen bartikeetti waa xiqqoodhame Hamzaa nama biyya galchuuf biyaansi damooza shijee tokko ji'a lamaati. Namni kun biyya cal jettee galtee namni kun darasaadha ofifuu hin barata hin barsiisa. Mee maaliidhaan ishii jiraachisa? Namni kun jiraachuudhaa fi aramuu qaba mooqotuu qaba ishii baadiyyaatti gaddeebi'e. Nama waan kana godhuu miti Ustaaz Muhammad Bayaan nama katamaatti barataa ofiidha baratee barsiisu waan ta'eef. Namni kun gaafa katamaatti galee suuqii wayii banachuu qaba, nigdii wayii godhachuu qaba. Si galee mana sanirrayyuu darbee jechuudha. Kanaaf gadhaabame nama kana wallahi qalbii isaa kullaa yaa obboleeyyan keenyatu sabee kabar inni miskiina gaafa bo'ee du'aa'ee nama godha akka miidiyaa kanaa miti namni kun baay'ee qalbii laafa. Ani wallahi akka obboleechi kiyyaatti naan mari'ata gattaa'ee bariyaa kenna akkana naan jedha. Anuu isaan beeka silmoo natti mijuu baate. Abshir kan naa Seeni galee? Faagamadi kan wallahi abshir. Dubbadhu Ahmaduu kiyya dubbadhu. Hayyee inshallah yaada buleettiin keenya kennan kaasirratti waa dabala akka gootan isin waan amma kennaan jette kuni mana ijaarrataa jira akkasidha gargaara yoo gargaaruu barbaaddan namoonni gargaara jedhamtan kun yoo isinitti tole gargaara isinitti tolu taanaan dhiisa callisaati waa'ee booniyyee fi ustaazni kun waliin jiraachuu qaddarallahu maa yashaa rabbitu qaddara waan sana nama tokko galchu maaliif fakkeenyaaf jarri kun waliin jiraachuu danda'u
Sagalee ka gadi qabee xiqqoo. Jarri kuni waliin jiraachuu danda'u. Waliin jiraachuu dhabuu danda'u. Kuni rabbiin harkadha. Sababaan isaa namni abbaa ijoollee 5, abbaa ijoollee 6 waliin ta'ee waliin jiraatee gargar hin ba'a yookaan du'aan gargar ba'a. Yoo feetu rabbiin ituu jarri kun lamaan waliin argin tokko keessaa fuudhuu danda'a. Mana gammachuu rabbiin mana gaddaa godhee argamsiisuu danda'a. Inni kuni harka rabbii keessadha. Garuu isin nama kana gargaaraa. Ani isin gargaartan Ustaaz Muhammad Bayaaniinidha. Booniyyeen na gargaara jedhaan jirtu. Abbaa manaa kootti galuuf gargaarsa nu barbaachisaa jettee miti. Okay. Kan gargaaramu isheen jedhaa jirtu abbaa manaadha. Gargaara abbaa manaa sana. Isaan walitti dabalamanii yoo dabalaman yoo dabalamuu baatan jireenyaa ta'uu danda'a kan namni ittiin walitti hin dabalamne. Yookaan jireenyaa yookaan qadara rabbi waan rabbiin murteessee jechuudha. Isa kanaafiyyuu inni isaan walitti dabalamuu dhiisuu isin hin galchu. Inni kun dhimma dhuunfaa isaaniidha. Kana keessa seentanii illaaqinaa. Isinti ishee bulcha miti. Isinti isa bulcha miti. Isatu ishee bulfata. Isheetu isa jalatti bula. Murtee mataa isaanii keessa akka seentanii illaaqne galatooma. Galatoomi Ustaad Ahmad. Hamza waan dubbattu ni qabdaa? Takkaniin qaba. Yaada bareedaa kee. Baay'ee namni waan isaanii kana gara biraafaatti herreega guddaa tokko dhahee ta'uufaa ture. Jiddumaan amma kennaa waan bareedaa kaastee Ustaaz Ahmadillee irratti dabalanii. Dhimmichi akkuma atuumee akkanuma laale wanni isaan kaasan sanii galteen isin itti galtu san dirqama raawwatee dhumachuun bareeduma akkuma nama hundaattuu gizee ilaallu namni kun barsiisaadha. As keessatti wanni gariin yaada san gubbaadhaan isa dabalatee waa hedduun itti ulfaachuu danda'a. Asin barsiisaadha, asin jaartii isaatii galu jira, asin waan kana dhiibu jira, hedduu namatti ulfaachuu danda'a. Wanni kuni waan fagoo goonuu miti bakka ibsaa yaada kana wala mana mubaarakii fi wala mana waan yookaan mana kiyya goonee yookaan manuma kee kana goonee Ustaaz Ahmad faa hunda jii namoota hedduu dabalannee ifumaa deebinee goona cikiin dhumateera kana. Wanni kuni waan nuti ragga bobbaanee fuunee isa biratti waa dabarsinee isiilleen akkasin nagaa hangaltu hagoonu ta'a inshallah. Yeroo gabaabaa keessatti keessaa walitti deebinee anaa fi ibsaa fi Ustaaz Ahmadii fi Maama Bayaanjii wal mari'annee galgala tokko laallee sagantaa asumatti deebisnee naa fi ibsaan goonee namni biraa jiraachuu baateewu. Haasawa dhedheeraa. Waan kana quuqama qabaachuu danda'u qaba ilmi namaa. As qofaan garanaan achi nama arrabsuun waan guddaa waa gaarii miti. Waan garii namni wal bira kaa'ee ilaaluun gaariidha. Nama kana amma ani yoonumaan aare maaltu aarsee jalqaba? Maaliif aartaan gaafii biraa? Ammoo maaltu aarseen waan biraa? Maal nama hubachuun waan biraa? Nama hubachuun waan biraa? Kanaafi waan kana laallee sagantaa qabnee ifuma keenyaafu irra gaddeebina malee waan dhiifamuu qabu miti. Anamma yaada kana eega bakka wanni kun waan dhugumaan eega wanni akkasii adeemamu jiraatu ta'e eega hagasuu laffa'anii ifumaafu jiruu fuula duraatiif karooraa qabaatanii wal jaarsaa jaartii wal mari'atan malee waan sanuu deemutti hin jiran jechuu amna sanuu. Of course. Wal mari'atanii jaarsaa jaartiin mana sanuu tolfachaa waan sanuu deemuu jiraachuu sadarkaa guddaa deemuu jiraachuudha jechuudha namni. Kanaafi waan isaan qaccarraan gaansan goolabuufiin gara hawaasaatiin illee bareedaadha. Namni hundinuu asuma dhobboku waan si afaanii bee dhobboku godhaa deemuun gaarii miti malee waanuma si keessa dhufe darbaa deemuun gaarii miti. Namni hundinuu itti yaadee obboleessa kee tokko osoo mana kee keessa obboleessi kee jiruun gara shoora argooyte dhugaas itti dhaga'ama. Gara arrabaatiin osoo hin ta'in yookaan gara maraatutti nama isaa bu'u osoo hin ta'in manuma kee keessa obboleessi kee kaatee hojii dhalattee yoo jiru akkasitti shoora argaa jiraate yookaan obboleettii ta'e jiruun harka akkasii wanni nama dhagahamuu fi waan kana